Maalif dhugaa olii haaluun yoo dhugaa isaa haale dhugaa kiyyaaf kelle akka haalamu beek. Musranyaa ta'eera. Jawar qeleenxoo galeera. Baqqalaan yoo galee makiinaa qabatee piippiin akka yaada piippiitti galchine jedhani. Akkanatti nama tokko hin dandeenye yookiin homaa hin beekne osoo ta'e toora taatee barsiisaa keetiin ati xiqqaadha jetteen ati anaa gad dandeettii qabda jetteen dabalisummaa Oromootii fi akki waraana mootummaa tokkoo miti. Qabsoo tana galmaan gahuu danda'a. Yoo dadhabe hoo hin dabarsaa. Inni barbaadu hunda guutanii fi garuu maaliif galeen gaafii jettee maqaa isaatiin moggaafattee tiimii isaa illee balleessitee piippi galte. Leenjiste san isa kennitee bobbaasii waraanaa dabalisummaa Oromoo waraanii deeman. Waan oollee bulle waan anaafatti illee arginu waan uummanni Oromoo amma nu dha. Walii gad deemaa jiru yookiin jala babbadaa jiru piippitti makamnee lola wanti baateen itti lolu kanatti humna dabalataa godhatanii waan kana dhahuu waan fedhan qofa. Gaarri najjigu wayyaa jedhee namni gaafanna. Gaarri najjigu wayyaa. Ani lubbuu kiyyaaf jedhee Keeniyaa galee Keeniyaa irraa makara biyya kiyyaa galee waraana dabalisummaa Oromoo. Uummata Oromoo yoo gale waan kalee dalagallee waan kana booda dalagullee of keessaa baaste. Keegantee jiraachuu wayyaa addaan filadhuu jaala kiyya qaalii. Ummanni Oromoo yeroon amma gisee yeroon fincila kaasuu qabu. Yoo ummanni Oromoo lafaa dhoohee fincila keenya Arsii keessaa Shashamannee yoo lolli tokko qeerroo fincila kaase ummanni Oromoo taa'uu qabu yeroo ummaa tana taateettanii wal ilaalina. Yookiin ummata qabbaneessuuf waraana ummata erga